Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii Dr. Raafii Argeetu kun chaanalii keessan chaanalii isin mana keessan teessanii odeeffannoo fayyaa argattanidha. Arras sagantaa addaatiin isin qabadhee dhiyaadheera. Sagantaa keenya irraatiin kan waliin ilaallu fayyaa walqunnamtii saalaa wal qabatee waa'ee dafanii xumuruu walqunnamtii saalaa dhiiraa yookiin premature ejaculation kan jennu waliin ilaallata. Tarii namoonni haaraan gara chaanalii keenya dhuftan yoo jiraattan Noora Mankoos Mitaawuun jedha. Yoo jaallattan immoo subscribe godhaa, namoota kaniifis immoo share godhaa nu jajjabeessaa. Sagantaa keenya irraatiin kan waliin ilaallu waa'ee dafanii xumuruu walqunnamtii saalaa laalchiseeti. Maaltu namatti fidaa akkamitti immoo ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhu ta'a. Tariitii namoota baay'ee siyaata akkaas ta'u mudateera taateen kuni. Kanarratti wantoota waliin mari'annu wantoota waliin haasofnu jira. Egaa dafanii xumuruu walqunnamtii saalaa kun hiika garaagaraa qabaatus beektonni fi ogeessonni baay'een kan irratti walii galanii walqunnamtii saalaa daqiiqaa tokko gaditti xumuruu kan jedhu. Normaalii namni tokko daqiiqaa tokko olitti walqunnamtii saalaa yoo xumure normaalii jechuudha. Garuu isaa gaditti kan xumuru yoo ta'e dafanii xumuruu yookiin immoo premature ejaculation kan jennu wal qabata jechuudha. Namoonni baay'een daqiiqaa 4 hanga 8 gidduutti kan isaa walqunnamtii saalaa raawwatan qorannoon qoratame tokko akka mirkaneessitti jechuudha. Yeroo takka daqiiqaa 4 hanga 8tti baay'inaan jechuudha. Kana jechuun kan duwwaasuun kan sa'aatii tokkotti xumuranii jiraachuu danda'u, kan daqiiqaa 30 jiraachuu danda'u. Garuu baay'inaan kana kan jedhu kan qorannoon garaagaraa kaa'u. Gama biraatiin dafanii xumuruu walqunnamtii saalaa kun dhiira qofa irratti osoo hin taane saala lameen gama saala lameenii kan raawwatudha. Shamarranis dhangala'aa san qabu yeroo walqunnamtii saalaa jechuudha. Kanaaf dafanii xumuruu danda'u isaanis garuu moora amma dhiira irratti baay'inaan waan heddummaatuuf achirratti xiyyeeffannoo gochaa jirra. Keesiin kun keesii salphaamti. Namoota baay'een nu gaafata mana yaalaa namoota hedduu dhufa wanta ta'eef waan tokko more of bal'inaanii kan manatti of yaaluu dandeenyu waan ta'eef sagantaa kana qabadhee kan isiniif dhiyaadhe. Kanaaf maaltu namatti fidaa kan jedhuufi tokkoffaarratti masturbation yookiin immoo yeroo baay'ee dhiironni miira isaanii ofiin of gammachiisan rakkoo akkasiidhaaf akka saaxilaman qorannoowwan tokko ni mirkaneessu. Kanaaf taatee kanarraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa muuxannoo walqunnamtii saalaa dhabuun illee muuxannoo walqunnamtii saalaa dhabuun illee taateewwan kanneen nama saaxilan tariitii namoonni haaraa yeroo walqunnamtii saalaa godhan tariirraa xumura dafee xumuru yoo ta'e rakkoon kun suuta furamaa kan deemu waan ta'uuf akkasiin hubattan kan jedhu ergaa akkasii dabarsuu barbaada. Gama biraatiin sodaa yookiin immoo dhiphina. Fakkeenyaaf sodaa namoonni sodaatan walqunnamtii saalaa sodaachuu danda'u. Kanaan dura immoo dhiironni tokko waan dafanii dhangalaasaniif sekondii 30 sekondii 15tti or sekondii 5tti waan dafanii dhangalaasanii fi tarii wanti kun mudachuu danda'a kan jedhu yommuu isaan dhiphatanitti hormooniin qaama keenya keessa jiru waan jeeqamuuf taateewwan kanneeniif saaxilamu waan ta'eef sodaa fi dhiphinarraallee sammuu fi qusachuun gaariidha. Kan biraani akkuma jalqaba sanitti mee stressii alkoolii dhuguullee tambaarsuun rakkoowwan akkasiillee nama saaxiluu danda'a. Kana qofa osoo hin taane rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaatiifillee yerootti nama saaxilu jira jechuudha. Inni kan biraa namoonni uumamumaan narviin isaanii baay'ee si'aawaa yookiin immoo baay'ee sensitiif ta'anii dhalatan jiru. Namoonni akkasii rakkoo kanaafillee yeroo takka saaxilamuudha jechuudha. Gama biraan akkamitti maal gochuu qabna kan jedhuuf immoo yookiin immoo akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhu immoo tokkoffaarratti distraction kan jedhu jira. Kana jechuun yeroo walqunnamtii saalaa yaada keenya guutummaa guutuunsee walqunnamtii saalaa sanarra gochuu dhiisuu ulfaataadha. Waan bira yaaduun ulfaataadha. Garuu attentionii keenya moritti kan dhiisuun gaarii jechuun taphachiisuu fa'aa waan biraa wajjin haasa'uu yookiin immoo maashaawwan naannoo mudhii keenya gadi jiran to'achuu maashaawwan sun baay'inaan yommuu isaan kottoonfatanii akka dafee dhangala'u waan godhuuf jechuudha. Inni kan biraa ulfaataadha garuu yeroo miirri isinitti dhufee fiixee irra ga'u keessaa baasuu kan jedhus qorattoonni tokko ni kaa'u.
ulfaataadha miira waan ta'eef ulfaatus wantoota akkasii yaaluun gaariidha. Gama biraatiin koondomii fayyadamuun yeroo baay'ee hammaataa ta'e koondomii fayyadamuun baay'ee gaariidha. Koondomiin ammoo tokko sensitivitii isaa yookiin immoo miira narviiwwan badaawwan sensitivitii isaa waan hir'isuu fi koondomii fayyadamuun gaariidha. Kan biraan gaa'ela keessatti deddeebiidhaan walqunnamtii saalaa gochuun firikweensi isaa dabaluun illee baay'ee gaariidha kan jedhu qorannoon tokko tokko ni mirkaneessa. Inni kan biraa akkuma isinitti himuuf yaale sodaaf dhiphina. Firii ta'anii yookiin immoo rilaaks gootanii walqunnamtii saalaa yeroo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf taateen kuni taatee mormaatti of yaaluun danda'amu yookiin immoo manatti maneej gochuun danda'amu waan ta'eef bifa kana akka hubattan kan jedhu dhaamsa goosii dabarsa. Mana yaalaa yoom dhaquu qabna? Yeroo baay'ee egaa wantoota kanneen to'achuu yoo dadhabnu mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota man armaan olitti isiniif ere baay'ee isaa gootanii jechuudha. Gorsi fayyaa kennamu jira. Gorsi xiinsammuu ogeessa fayyaa xiinsammuutiin kennamu waan jiruuf mana yaalaa deemanii ilaalamuunis gaariidha. Yoo baay'inaan isinitti hammaata ta'e even qorichi kennamullee jira waan ta'eef qoricha sanallee ni kennamu ta'e qorichi sunillee ni fudhattu jechuudha. Gama biraatiin sadarkaa hamaarraa yoo ga'ellee amma yaalii baqasanii yaalutti geessisuu danda'a kan jedhu qorannoon tokko tokko ni mirkaneessu. Kanaaf fayyaa walqunnamtii saalaa fayyaa maatiiti. Fayyaa hawaasaati waan ta'eef haala kanaan akka hubannu kan jedhu sodaa tokko malee barumsa fayyaa isiniif dabarsina. Yaada yoo qabaattan nu barreessaa. Namooti jaallataniif share godhaa, subscribe waan gootaniif galatoomaa.